Waa Matii Jalalaa hedduu takka namatti tola dhugaa rabbii jechuudha. Namoonni viidiyoo kana daawwattanii arguu dandeessan jechuudha. Yookiin immoo laayivii jara kanaa warri agartanii arguu dandeessan jechuudha. Guyyaa bareedaa guyyaan kaleessaa guyyaa bareedaa jara kanaaf ture. Akkasuma Matii Jalalaa akkas wal jaalatan namoota wal jaalatan haadha manaa namni masaanuu sadi ta'anii akkatti wal jaalatanii wal kabajanii hedduu takka keekaa waliin muranii waliin baay'ee taphachaa turan jechuudha. Viidiyoo kanarratti agartanii dhugaa dubbachuuf hedduu takka waliin taphatanii akkasuma hiriyoottan isaanii hedduu taphatanii hedduu takka baay'ee das nama jedhu dhugaa bakka maal jedhee isinitti himuu hin danda'ana argaa jirtanii kuma suuraa irratti argatanii kunoo abbaa gadaa Ristoraansii abbaa qabeenyaa akkasitti Oromoo ol fuudhee horgufaa oole jechuudha. Waan baay'ee das nama jedhu waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Magaalatti nama gammachiisa maaliif namni gaafa waan tokko godhe bakka waan beekamtii tokko yookiin immoo waan biraatiin isaa ta'uu namni sun nama gaarii ta'e argame baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisu akkasuma haadholiin manaa isaallee yookiin haati manaa isaa hundumti isaaniitu sadeen isaaniitu hedduu namoota kabajamoodha. Nama dubartii kabajamoodha. Dubartii nama kabaju dubartii abbaa manaa kabaju dubartii waliin taphattu dubartii walitti hinaafne dubartii bakka wal guddina walii yaadu jechuudha agartanii. Hedduu takka das nama jedha dhugaa hedduu takka namatti tola ni ilaalaa. Waa abboo ija waaqayyo isin irraa haa qabu dhugaa rabbiin ija isin ilaalte qoreen itti aanamu isin jedha waliin horaa bulaa dhugaa rabbi hedduu takka das na jedhe dhugaa rabbi. Kanaaf viidiyoo isaanii irratti daddabalee hojjedhe maaliif waan natti tole osoo natti hin tolle ta'e bira darbuu hin danda'a garuu baay'ee natti tole dhugaa rabbi dubbachuuf hedduu takka natti tole jechuudha. Dhugaa yeroo viidiyoo isaan yeroo amma masaanuu ishee hangafaa kanatti aannan fa'aatti qabdu abbaa manaa ishee aannan qabdu akkaataa isaan itti waliin taphatan sun hedduu takka das na jedhe jechuudha. Hedduu takka das na jedhe maaliif bakka namni akkas masaanuu akkas wal jaalattu hin jirti kan jedhu jechuudha. Nafi kiyya masaanuu akkasitti wal jaalattu hin jirti kan jedhu baay'ee tokko das na jedhe jechuudha. Waaqayyo umrii dheeraa isiniif haa jiraachisu waliin jiraadhaa isiniin jedha isin arfanuu abbaan qabeenya Ristoraansii gadaa Ristoraansii akkasuma immoo haati manaa isaatillee waliin jiraadhaa waaqayyo umrii dheertuu isiniif haa kennu akkasumatti wal jaaladhaa jaalala keessa waaqayyo isiniif haa baay'isu. Dhugaa ani bakka annatti tole dhugaa rabbii oguma dubbachuuf hedduu takka natti tole jechuudha. Doo masaanuu takka takka ta'ee ammalaa inaaffan qaata ishee guggubee ibiddatti qabsiiste jechuudha. Masaanuu takka takka jechuudha. Garuu tokko kunoo sunniin immoo masaanuun jettu kunoo hangafni ishee tanaadha. Akkuma suuraa irratti argamtan hangafni ishee tanaadha. Tuwwan immoo lamaa jechuudha. Kunoo kan jettu taniin jechuudha. Innaa hedduu takka namatti tola dhugaa dubbachuuf hedduu takka namatti tola. Waaqayyumti akkanumatti umrii keessa isiniif haa dheeressu. Isiniin jenna akkasuma immoo baga milkooftanilleedha baga gammaddanilleedha. Congratulations denneen jirra maaliif akkuma isiniin jedhe ka Oromoo nama ofii jabaa ofii yoo jabeeffate hedduu das nama jedha. Namni ofii yoo guddate namni dhiiga kee obboleessa kee qofaa miti dhiigni kee gaafa Oromoon kee dhiiga keetii saba keetii gaafa guddate das jedha jechuudha. Maaliif hanguma fe'ellee ta'u saba biraatirraa sabuma kanatti walitti aana jechuudha. Wal gargaarallee jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma gaafa geemii tokko taphattu sabni Oromootitu sabni Oromoo taphachiisa malee sabni Amaaraa saba Oromoo taphachiisuu hin danda'u jechuudha. Wal qoodde jechuudha. Akkuma sanii kanaafuu jabaa fi abbaatu jabeeffata kan jedhamu isa kanaadha. Gaafa itti jabeeffatte namni kun akkasuma rakkataa bira ejjetaa saba Oromoo gargaaraa rakkattoota gargaaraa ijoollee hojii hin qabne hojii banaa hedduu takka jechuudha. Kanaaf namni gaafa namni tokko gaafa guddatu Oromoo keessa nama fayyada malee nama miidhu sii galee nama miidhu jechuudha. Fakkeenya wanaan eenyu abbaa qabeenyaa Dinquu Dayyaas yaa'u akka baanoo keessatti hin beektanii abbaa qabeenyaa guddaadha. Achi keessatti mee namoota beekatu wanta isaa san keessatti hojii banatee hojjechaa jira. Akkasuma namni karaa isaatiin gargaaramaa jiru nama meeqa nama gargaaraa jiru meeqa rakkattoota meeqa gargaaraa jira. Akkasuma immoo wanta isaa hojjete keessatti jechuudha. Yookiin hoteela hojjete
wanna inni hojjete san keessatti namoota meeqatu hojii banatee achi keessatti uummatee hojjechaa jira. Hedduudha nama hagana hin jedhamee lakkaawwamne jechuudha beektanii. Kanaaf eenyu fayyadee Oromoo fayyadee jechuudha. Oromoo fayyadee jechuudha. Oromoon achi keessa siinii hojjechuun isaa Oromoo fayyadee jechuudha. Waan inni qabuufu isa jalatti yoo hojjetan Oromoo gara biraa sun isa jalatti hojjete jechuudha. Kanaaf wal fayyannaa jechuudha. Walumaa galatti namni Oromoo tokko gaafa duroomu hunduma keenya fayyada. Nama tokko lama osoo hin taane hunda keenya fayyada jechuudha. Waa inni banatee hojjetu suni nama biraatiif hojii uumee jechuudha. Walumaa galatti hojii uumeti namni sun immoo irraa hojjetee ofii isaatti fayyadama, nama isaatti fayyada, isatti fayyada, ofii isaatti fayyadama jechuudha. Akkasani gadaa restorantiin illee akkuma isaanii jechuudha. Maaliif ofii isaatti fayyadama, nama si fayyadaa jira. Rakkataa isin gargaaraa jira. Hiyyeessa gargaaraa jira. Nama rakkatee bira dhaabachaa jira. Akkas kanaaf Oromoon yoo namni tokko guddate wal jabeessaa jajjabeessaa bitu sun akka hamileetti ta'uuf jechuudha. Kanaaf Waaqayyo umrii keessiif haa dheeressu siin jenna gadaa restorantii. Congratulations siin jennee jirra. Mee namni akka koo isinitti tolee viidiyoo kana like share naa gochuun dagatinaa. Namni jarri gadaa restorantii kusin tolee jechuudha. Walumaa galatti anaatti tolee jira. Das na jedhe dhugaa baachuu fi maaliif sabni Oromoo tokko gaafa akkatti agartu bakka gammachuu sitti dhagahama jechuudha. Na akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa warra chaanala kiyyaa faaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'ee yaadaa fi qeeqa qabaattan immoo komentii jala kaa'ee akkasuma warroonni immoo masaanuutti naaftanii dhiisaa akka kunoo haadha saadunaa musidanaa jedhasan akka ishee obboleetti keenya kanatti sammuu keessa firiitaa inaaffaa dhiisaa jechuudha. Bakka akkas ebboo masaanuu jechuun nama masaanuu jaalatu keessa ishii tanan arga jechuudha. Dhugaa akkatti ishii wal kabajanii jiraata. Inni arfaffaadha yoo fuudhettee kun haadha faata eeyyamaa fi jirti jechuudha. Dubartii jabduu dhugaa rabbii hamilee dubartii jechuudha dhugaa dubbachuuf. Inni akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo kanaan turtii gaariisin jedha. Akkasuma warra chaanala kiyyaa faaraa taata subscribe gochuun hin jajjabeessaayi. Yoo viidiyoon kun sitti tole like share gochuun hin dagatinaa hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti viidiyoo kanaan turtii gaarii.